Ximotewos duraa 6 kaasee amma 10 akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta hundumaa nama wanta qabu of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokkollee finnee gara biyya lafaa hin dhufne. Isa keessaas waanuma tokkollee fudhannee ba'uu hin dandeenye. Waan ittiin jiraan waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri soorumaa barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Kajeellaawwan kunis balleeffamuu fi badii keessa isaan hin buusu. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra ka'atanii amanticha irraas badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru jedha. Ameen. Jaalala horii mo'achuu waan jedhuun isinitti dubbadha guyyaa har'aa. Jaalala horii mo'achuu waan jedhuun isinitti dubbadha. Jaalalli horii maalidha? Horii maaliif jaallata namni? Jaalala horiitii yoo qabame namni maal ta'a? Jaalalli horii jireenya namaa keessatti maal godha? Caaffanni qulqullaa'aa jaalala horii namni akka qabaatuuf jajjabeessa moo hin morma kan jedhuun kutaa kana dhaabadheetanii waa simbiraan ga'uu barbaada. Kutaa nama dubbisee gaafa laaltan Ximotewos duraa boqonnaan 6 lakkoofsa 6 qabee amma 10tti sirumti isaa gaafa laaltan 6 amma 10tti lakkoofsuma 4 qaba. Lakkoofsi arfansaas yaada gurguddaa 4 qaba. Lakkoofsi 6, lakkoofsi 7, 8, 9, 10 yaada gurguddaa 4 qaba. Yaada kana garuu waa tokkotti fideen umarratti lakkoofsa 10 irra jiruutiin ani qabadheetti fufuu barbaada. Garuu gaafa laaltan Ximotewos yeroo baay'ee kutaa kana keessatti wanta inni dubbachuu barbaade keessaati dhaamsa amantootaadhaaf jireenyi amantoota baay'ee maal irraa kan ka'e akka inni kufe maal irraa kan ka'e akka dadhabe yaadachiisuuf jedheetu abbaan barreessaa kanaa Ximotewosiin gaafa gorsa ergamaan Phaawulos dubbii kana dubbata amantootaadhaaf. Kutaa kana gaafa laaltanii waa'ee nama Waaqayyoodhaaf waa'ee nama Waaqayyoo kan hin ta'in garuu namuma ta'ee wanta jireenyaaf barbaachisu wal madaalchisa. Tokko nama Waaqayyoo nama ta'e wanta barbaachisaa ta'e qabaachuu danda'a, dhabuu danda'a, garuu nama Waaqayyoo. Lakkoofsuma 6 irratti kan biraan immoo nama Waaqayyoo kan hin ta'in nama ta'e garuu wan barbaachisaa hundumaa nama qabu wal bukkee qabeetu waa tokko jedhee haasa'a. Ana toon ta'in caaffata qulqullaatu lafa kaa'a. Anaaf isin hundi keessan immoo namoota Waaqayyooti. Qabaa nama sin bukkeetiin takka amansiisa. Ati nama Waaqayyootiin shakkiin jedhaani. Waaqayyo shakkaan jiru jedhaani. Ati fi shakkiin jedhaani. Jedhee maal jedhaa? Nama Waaqayyoo ta'uun jedhaa. Nama wanta hundumaa qabaate biratti bu'aa guddaa qabaayedha. Namni Waaqayyoo ta'uun nama waan hundumaa qabaate guutate biratti bu'aa guddaa qabaayedha. Maal jechuu barbaade gaafa jettan nama Waaqayyoo ta'uun waan hundumaa irraa akka caalu qabeenyi guddaan kan Waaqayyoo ta'uu qabeenyi guddaan nama Waaqayyoo ta'uu akka ta'e kutaan kun ibsuu barbaada. Namoota baay'ee keessa yaadi jiru yaada akkamitti jechuudha faallaa kanaa. Namni baay'een badhaadhummaa lafarraa yoo qabaate qabeenya baay'ee yoo qabaate horii baay'ee yoo qabaate akka waan badhaadhaa ta'e akka waan sooressa ta'u lakkaa waan ta'eedhaaf isa kana toon ta'in garuu dhugaan lafa jiru namni kan Waaqayyoo ta'uunsaa guddaa akka ta'e namni kan Waaqayyoo ta'uunsaa qabeenya guddaa akka ta'e qabeenya irra caalu namni kan Waaqayyoo ta'uunsaa guddaa akka ta'e hubachiisuudhaaf waa tokko lafa kaa'a. Jedhee booddee yaada qabeenyaaf ta'u immoo lakkoofsa 7 akka jedhe nuni jedha gara biyya lafaa yeroo dhufne waanuma tokkoyyuu finnee gara biyya lafaa dhufne jedha. Yeroo biyya lafaa keessaa baanee deemnus waan tokkoyyuu fudhannee hin deemnu jedha. Yeroo gara biyya lafaa dhufne waanuma tokkoyyuu finnee gara biyya lafaa dhufne. Gaafa deemnus immoo jedha waan tokkoyyuu biyya lafaa kana keessaa fudhannee ba'uu hin dandeenyu jedha. Kanaaf maal jechuu barbaade waa'ee qabeenyaadhaaf waa'ee horiidhaaf yaadi namaa baay'ee akka rooraaneedhaaf namni baay'een akka duukaan jababineedhaaf yaada namaa amansiisuuf jedhee kana haasa'a. Dhugumayyuu gaafa laaltan namni gaafa gara biyya lafaa kana dhufu wanta inni fidee dhufu yoo jiraate foon isaa kana qofaadha. Foon kun immoo waan ishee gargaara biyya lafaa irra hin jiru taanaan duwwaadha, qullaadha. Qullaama dhufnee qullaama deebinaadha. Waa finnee dhufnee waa fudhannee hin baanuudha. Lakkoofsa 8 waa tokko amansiisa. Jireenya keenyaa keessatti immoo waan ittiin jiraan waan keessa jiraannu qabaannaan nu ga'aadha. Na dhaga'irtu nama Waaqayyoo ta'uun qabeenya guddaadha. Biyya lafaa gaafa dhufne homayyuu finnee dhufne. Garuu biyya lafaa keessaa gaafa deemnus homayyuu fudhannee hin deemnu. Biyya lafaa kana keessatti immoo waan ittiin jiraannuuf waan keessa jiraannu qabaannaan
nugaa ga'a bara ga'a jechuun hin caalaayidhaan. Maaliin immoo beekna waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannu qabaannaan nugaa. Nama simbukkee jiru takka marfee kana akka maali qabaa jabeessaati harka ishee harka isaa qabaa waan ittiin jiraattuuf waan keessa jiraattu qabaannaan si ga'a jiraattu dubbadha. Namni namatti nimne yoo jiraat sagaleen guyyaarraa firdii ta'atti maa dubba qabeessaati waan ittiin jiraattuuf waan keessa jiraattu qabaannaan si ga'a jedhaane. Inni kan fedha isaa dhufaa jedhaane. Dhufees dhufuu baatee sedhaane. Isa kanatti amanii jedhaane. Nam tokko harkaa fuudhee moo ameenaa jedhaatu. Maaliin maaltu nugaa waan ittiin jiraannuuf waan keessa jiraannu qabaannaan nugaa jedheen. Maaliif jedhe gaafa gettan nama keessatti gaafa laaltan jireenya namaa keessatti namni nagaan beeku waan ta'eedhaaf nagaa isa qabee nagaa inni harka isaa jiru nagaa waaqayyoon naa kenne jedhee waan hin amanneedhaaf namni baay'een isa harka isaatii qabu caalaa isa hin qabne boofachuudhaaf isa hin qabne argachuudhaaf joba bi'a waan ta'eedhaaf kanatti akka hin galleedhaaf waa biraa keessa akka hin galleedhaaf isa qaban kanatti qabatanii akka isaan galatan maal ittiin jedha nugaa'eedhaan lakkoofsa galmaalee dabalee namoonni baay'een sooramuu barbaadu jedha. Namoonni baay'een sooramuu barbaadu. Namoota baay'een soorummaaf gaafa qajeelan kajeellaa keessa galu goyyomsaa keessa galu kiyyoo sa'amaa keessa galu jedha. Namoota baay'ee gaafa laallu nagaa jechuu dadhabuurraa kan ka'e waan ittiin jiraatan waan keessa jiraatan qabu argataniiru waaqayyo laateefidha. Garuu isaan kun jedha nagaa jechuu walaalurraa kan ka'e caalaa amma qaban garas sooramuudhaaf jedhanii kiyyoo baay'ee keessa goyyomsaa baay'ee keessa galanii jiru jedha. Jedhee booddee lakkoofsa kun irratti egaa jedha jaalalli namoota kana hundumaa akkas gochaa jiru yoo jiraate jedha. Goyyomsaadhaaf baduudhaaf jiru jedha. Namoonni yaada isaanii horii irra kaawwatan. Namoonni nagaan beenne namoonni horii bichaadhaaf fiigaa jiran sarka isaanii jiru garas qabachuudhaaf jedhanii namoonni fiigaa jiran namoonni baay'ee dhabaa jiran nagaa warri hin beekne kiyyootti galuudhaaf jiru jedha. Lakkoofsi 10 mata duree koo guyyaa baay'ee kan na gargaaru. Horii jaallachuuni jedha hundee wanti hamaan hundi nurraa latudha jedha. Horii jaallachuun jaalala horiitiin namni gaafa qabamu hundee hamminaa kan ta'e hamaan hundumti iyyuu karaansaa daandiinsaa maal fida gaafa gettan horii jaallachuurraa ka'a. Horii jaallachuutti lapheen namaa gaafa hidhamu hamaa hundumaa keessa gala. Maal keessa gala? Ofittummaa keessa gala. Nanga'uu keessa gala. Kajeellaa keessa gala. Kiyyoo saamaa keessa gala. Namni keessan gara koolaalaa. Seexanni biyya lafaa irratti Addaamiif Hewwaaniin gaafa badhaadhummaa waaqayyo kenneefi keessaa baase soorummaa waaqayyo kenneefi keessaa gaafa baase wanta isaan qaban akka waan hin qabneetti lakkoofsise. Wanta isaan qaban akka waan hin qabneetti maal godhe lakkoofsiseeni. Waaqayyo dhaaba Eden keessa waan jiru hundumaa nyaadhaa dhugaa jedhee burqituu bishaanii baasee kenneefi biqiltuu dhaaba walakkaa jiru hundumaarraa nyaadhaa. Garuu tokko kanarraa immoo hin nyaatinaa jedhee seexanni ofiisaa badhaadhummaa jireenyaa waan dhabeedhaaf eebba waaqarraa waan dhabeedhaaf waaqayyoon dhaga'uu dhiisee hamaatti waan kufeedhaaf akkeedha Hewwaan hin dhufe yoo nyaattan kanarraa maal siniin jedheedha waaqayyo kennaan waan hundumaarraa nyaadhaa bishaan lafa kanaa dhugaa isa kanarraa yoo nyaattan garuu hinduutu nuun jedhee kanaaf nyaachuun qabnu akkasittiin jedheen egaa jedheen yoo kanarraa nyaattan hinduutanii jikeessan hin banamaa ka waaqayyoo taatu agartaniittu tokko bichaadha wanta achi keessa jiru garuu waa lama bichaa miti waa baay'ee ture isa kaan nyaadhaa jedhee eeyyameefi kenneefidha. Seexanni maal godhe qabeenya harka isaanii jiru badhaadhummaa harka isaanii jiru akka waan hin jirreetti lakkoofsisee tasaan qaban harkaa fuudhee tasaan qabaachuu hin qabneef tasaan hin qabne immoo laateef. Namni gaafa jaalala horii keessa galu jaalala horiitiin gaafa bitamu isa qabuun abaa deema waan qabaachuu hin qabne immoo qabaatee abaarsa baay'ee keessa gala. Har'a waa tokkorraa sii kalme Waaqayyo Yesuus as qabarka mirgaa jaalala hamaa Waaqayyo irraa adda si baasurraa sinii ka maqaa Yesuus as qabarka mirgaa sinii ka maqaa Yesuus. Horii jaallachuun jaalala horiitiin qabamuun hundee wanta hamaadhaaf irraalatu karaa akka ta'e daandii akka ta'e hubachiisuudhaaf. Meelaala Addaamiif Hewwaan badhaadhummaa Waaqayyo kenneef dhaaba Eden keessatti gaafa seexanni nyaadhutti hin jedhe nyaatu isa Waaqayyo kenneef hundumaa dhabeetu dhaaba Eden walakkaatii ba'ee akka inni jooraa jaawwaraa dhama'atee dafqee bulu Waaqayyo maal godhe daangaatti daangessee dhaaba Edeniif badhaadhummaa dhaaba Eden harkaa fuudhee of danda'i qullaa kee gidhaan
yaadi koo ergasii ta'uu didee yaada keetiin bulii jedhe Waaqayyo eebba kan isaatti qollafeetu joorii jaawarii giraa dhedhee gadhiiseen namaatiin. Namoota baay'eerrayyuu gaafa laaltan badhaadhummaa Waaqayyo kenneef hin giraa akkan giran qabeenya Waaqayyo kenneef hin giraa akkan giran arjummaa Waaqayyo arjoomeef hin giraa akkan giran Waaqayyo eenyumaaniyyuu biyya lafarratti gaafa uume akkasumaan uume toon ta'in waan si barbaachisu waan sii ta'u yaadee qopheesse lafa kaa'ee gara biyya lafaa si fide. Yeroo ati Waaqayyoo bultu yeroo ati Waaqayyoof taatu yeroo ati eebba kee harka Waaqayyoo godhatte eeggattu Waaqayyo golee ati hin beenne mana ati hin beenne balbala kee dhoosee baasa. Dhoo'ee siif hamoo guyyaarraa kaase. Namoota baay'ee gaafa laaltan garuu eebba harka Waaqayyoo irraa eeggachuurra jireenya harka Waaqayyoo irraa eeggachuurra jireenya harka koo keessa gira sakaraa gallinaa fiiganii namni baay'een kiyyoo saamaa keessa galanii firdi isa guyyaa dhumaa eeggachaa jiru. Har'a Waaqayyo butee si haa baasu. Namni afaan qabu ameenaa gadi dabalatee har'a Waaqayyo butee si haa baasu. Kanaaf maal jechuu barbaade kutaan kun walumaa galatti jaalala horiitiin akka isaan hin qabamne horiin barbaachisaa akka ta'e garuu waan daangeffame waan daangaa ta'e waan daangaa darbee gara sibiti wanta qabutti namni gammadee akka jiraatu waan harka isaa jirutti namni boqotee akka jiraatu sanaa garas akka inni fiiguudhaaf gabaggabamoo akka inni hin qabneedhaaf waa biraaf roora'uu akka inni hin qabne gabeessuudhaan maayidha wanta hamaa baay'eetu ralata waan ta'eedhaaf maal godhaan nagaa baraa gara biyya lafaa gaafa dhuftan qullaa keessa dhuftan amma nuti erga barree malee waa baay'ee bara of hin beekiin gara haadha keessa gaafa baanu haati keenyi hiyyeettiidha sooressa maatiin keenya waan beeknu hin qabnu garuu dhaladhu jedhee Waaqayyo nu eeyyama dhalanneerra inni si eeyyame immoo dhalachuu keef jireenya sin hawwatu ameen jedhaa sii laateera naa laateera caaffanni qulqullaa'ummaadha beektu meeqa dubbisaa fakkeenya Macaafa Lallabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 13 kaasa dhaqaa dubbisaa wanta hamaa guddaa ta'e biyya lafaa keessatti ani waa tokko argee jedha. Wanta hamaa guddaa ta'e biyya lafaa keessatti ani waa tokko argee jedha. Kutaan kun baay'ee isin gargaara. Inni iyyuu jedha isa namni baay'een badhaadhummaa lafarraadhaaf fiigee nyaachuu dadhabuudhaadha. Badhaadhummaa lafarraadhaaf hin fiiga hin hojjeta garuu maal gochuu danda'u jedha nyaachuu hin danda'u jedha. Namni baay'een horii walitti qabata garuu hin nyaatu. Namni baay'een hin sassaaba walitti guura hin fida garuu maal gochuu hin danda'u tigiraachuu hin danda'u. Maaliif gaafa gettanii jireenyi isaaf qalbiin isaa waan itti roora eegiru attam ta'a eessa dhaqaa eenyutu argataa malee Waaqayyoon naa kenneera uffee jedhee nyaachaa hin jiru. Caaffanni nu deeggara isa kana bakkeetti haasofnu hundi keessan gara kulala. Sooressa baay'ee gaafa laaltan amma nama qaba jedhamu qaba malee ittiin gargaaramu qaba malee nyaatu. Yaaddoon isaanii maalidha beektu? Yoon harkaa dhumetti amanta'a yoon du'e eenyu fudhataa eenyutu dhaalaadha. Namoota gabagabama horii akkasii qaba warra laaltan biyya lafaa keetti hin deegtan isa kana caaffanni qulqullaa'ummaadha. Warreen kun jedha yaada saamaa fi yaada sicha ga'amaadha. Maal lakkoofsa 15 irratti gaafa gara biyya lafaa dhufne jedha qullaama keenya dhufne jedha. Biyyoorraa dhufne biyyootti deebina qullaa dhufne qullaama deebina. Yoo baay'atee waan namni namaa kennu akka aadaa isaatti marata ta'uu danda'a naxalaa ta'uu danda'a waa tokkodha. Maal jechuu barbaade tura? Horii jaallachuun jaalala horii duukaa fiiguun wanta hamaa akka inni ta'e hamaa keessaayyuu hamaa isa guddaa akka ta'e lafa kaa'a. Maal jechuu barbaade tura? Waan qabutti namni gammadee akka jiraatu waan laatameefiti namni ameen jedhee akka jiraatu barbaada Waaqayyo. Gaafa isa Waaqayyo sii laateetti gammadee jiraattu Waaqayyo immoo kan biraa sii dabala. Waaqayyo immoo kan biraatiin si eebbisa. Yoo walaa girtan ameen jedhaa ayyaatu. Qabaa nama simuu kenna kasadhaan isa qabdutti gaafa gammaddu jedhaani. Waaqayyo immoo jedhaani kan biraa sii laatadhaani. Yoo karaa biraa dhaqxee jedhaani argachuu dandeessa jedhaani garuu ittiin jiraattoodhaani. Maal harkaa fudhaate ameen jedhaa ayyaatu. Sagalee Waaqayyoo karaa biraa maddi horiin jiruun jenne jira garuu maalidha beektu kiyyoo saamaa qaba karaa goyyomsaa attaallaluudhaan goyyomsuudhaan waa gochuun aca barbaruutiin horii argachuu hin dandeessa. Garuu maalin ta'u beektaa jireenyaan ta'u gammachuun ta'u boqonnaan ta'u aara galfiin ta'u ni gammachuu qabu isa qamiree isa Waaqayyo sii laate karaa qajeelinaa isaa argatte karaa nagaa isaa argatte itti gammaddee boqottee jiraatta. Har'a waa gadeen si eebbisa. Karaa hamaarraa si deebisee miilli kee irraa qabee daandii qajeelinaa haa horrefu maqaa Yesuusiin. Harka mirgaa ol kaasaa isa hamaa mo'adheen ba'a jedhaa si'a lama. Jedhaa isa hamaa mo'adheen ba'a jedhaa. Anaaf jireenya gaariitu jira jedhaa.
akkasan jaalala horii mo'ataniidhaafidha kan kutaan kun dubbatu. Namoota baay'ee gaafa laaltan jaalala horii saamaa keessa galaniiru. Lapheen namoota baay'ee waaqayyoo garas. Lapheen namoota baay'ee dubbii waaqayyoo garas. Lapheen namoota baay'ee isa waaqayyoof jiraatanii garas. Isa waaqayyoof aarsaa kaffalanii garas. Horiidhaaf, ganzabaaf aarsaa kaffaluu barbaadu. Maal jedha Maatiyos boqonnaa gala lakkoofsa 24 na duukaa dubbisaa kan waan isinii kennaa jiru kana. Maatiyos 24 maalidha? Eenyullee jedhe Yesuus garbikki tokko gooftaa lamaadhaaf hojjechuu hin danda'u jedhe. Garbikki tokko gooftaa lamaadhaaf hojjechuu jiraachuu hin danda'u jedha. Tokko ganee tokko wajjin hin bu'u, tokko jibbee tokko jaallachuu qabaa jedha. Egaa akkasumas eenyuyyuu jedha horiif waaqayyoon jaallachuu hin danda'u jedha. Yookaan horii jaallachuu yookaan achimmoo waaqayyoon jaallachuu qabaa jedha. Har'a maxxannee kanarraan siika maqaa Kiristoos Yesuusiin. Nama baay'eetu ciniinamee argaan jira mala kanaan. Ijaafuuraan. Maal gochuu qaban yookaan waaqayyoon yookaan horii duukaa bu'uu qaba malee waa lamaan isaa baatee deemuu qabaa. Yookaan horii haa jaallatu yookaan achoo waaqayyoon haa jaallatu malee jaalala lamaan kanaan jiraachuu hin danda'uudhaan. Namni keessan gara kolala waaqayyoo argachuu horii namaa jibbee miti. Qabaachuu namaa jibbee miti. Badhaadhummaa kee jibbee miti. Badhaadhummaan hundinuu kan waaqayyootu hin daam. Kan sooromsu kan kennu kennaan hundumaa eenyu harkaa ba'a? Waaqayyo harkaa ba'a. Isa hamaatu karaa saamaa namaa kenna malee. Seexanni qabeenya iddoo fideen qabu kan nama waaqayyo kan isaa godhatetti fakkaatee haasaa malee. Maal barbaada waaqayyo gaafa geettan? Karaa isaa akka namaa ta'u barbaada. Waaqayyo sooromuu namaa jibbu. Qabaachuu namaan jibbu. Argachuu namaan jibbu. Maal jibbadee gaafa geettan? Karaa jallinaa, karaa goyyomsaa, aca barbaruudhaan waliin dha'uudhaan akka namni qabeenya qabaatuun barbaadu. Karaa fedhasaa, karaa yaadasaa akkatti barbaadu barbaada waaqayyo. Akkatti qabaatus barbaada. Har'a baajjeen seebbisa. Tootin dhalatiin ni waaqayyo si yaade mana kee aseen irraa kaasee. As qabar kamirgaa mana kee aseen maqaa Yesuusiin. Nama sin bukkeen qabiitii qabaasi qabee keessaa waaqayyo si baasa laphee kee banedhaane. Hin baata jedhaayyaat. Qabarraasaa hin baata jedhaane. Yaa namoonni baay'een har'ayyuu kiyyoo isa hamaa kana keessa galanii jiru. Horii jaallachuu keessa. Kanaaf adda foodhaa tokkotti qitaa jedheen Yesuus. Tokkotti yookaan horii duukaa yookaan waaqayyo duukaa. Mee as deebi'aa qaxinnoo shenaasaa amala saba keenyaafiin har'a seexanni wanta inni gokkaa galala horiin. Namni bara kana keessa maalii wal ajjeesa gaafa getta waa biraa miti. Namni baay'een maaliif maqaa namaa suura nama mana warra qaalii geessa. Carraasheen barbaadeedha. Hojii isaan barbaadeedha. Gabaa isaan barbaadeedha. Namichi nama milkaadha. Naannesseedha. Maal irraa barbaacha? Horii barbaachadha. Kan saa kan koo godhiidha. Namoota baay'ee moo gaafa laatan iddoo aarsaatii galqabee amma jireenya bakkeetti amma mana keessanitti kiristaana ta'e gooftaa beekee maaliif walirratti ka'a gaafa gettan horii irrattidha. Jaalala horiiti. Jaalalli horii immoo jireenya namaa mancaasa, jireenya namaa balleessa. Namoota baay'ee gaafa laaltan jireenyi isaanii hamma du'a lubbuutti hamma jireenya bara baraa keessaa ba'anii abidda bara baraaf ta'anitti kan ga'an maal gaafa gettan horii jaallachuudha. Dhaqaa dubbisaa Maatiyos 27 lakkoofsa 3 Yuudaan bartoota warra 12 keessa tokko ture jedha. Inni garuu jedha horii jaallachuurra yaada isaa waan kaawwateedhaaf Yesuusin dabarsee kennuu barbaade jedha. Horii jaallachuurra yaada isaa waan kaa'eedhaaf eenyuun gurguruu yaade? Yesuusin dabarsee kennuu yaade jedha. Yaadi isaa na dhagaa gabeessaati. Yaadi isaa, qalbiin isaa, sammuun isaa horii argachuu barbaadaa jira. Asii yaallan dide, achii yaallan dide, asiin barbaannan dide. Kanammaa jedhee amma otoon ka'ee Yesuusin dabarsee kennee jarri barbaada jirti waan ta'eedhaaf utuun jara kana wajji walii galee waa argachuu hin danda'u jedheen yaade isa hamaatu yaachise. Akkuma inni yaadeeyyuu jarri barbaadaa jirti dhaqee walii galee jedha. Fariisota wajjiniin gaafa dhaqee walii galu wanta isaan barbaadan barbaada beeka waan ta'eedhaaf Yesuusin barbaaddu miti maal naalaatu dabarsa yoon sinii kennan ammati barbaadda siilaan na jedhanii ni jedha. Inni immoo maa jedhee meetii 30 naa kennaa jedheen isaanis maa jedhan siilaan naa jedhan dabarsee kennuudhaaf jedha. Eenyuun? Iyesuusiin. Nalaala Iyesuus tasaaf du'aaf deemaa jiru isa waa'ee isaadhaaf cubbuu isaa baachuu dhufe isa harkaa nyaachaa ture isa harkaa dhugaa ture ilma waaqayyoo Yesuusiin gabaa hoolaa gabaa horii dhaabu barbaade. Maalirraa kan ka'e? Jaalala horii irraa kan ka'e. As qabar kamirgaa jaalalli horii lafan taane kan si dhaabe har'aa qabee butee si baaseera maqaa Yesuusiin.
Sagalee gabaatiin ameen jedhaa iyyaas. Yaa ilaalaa hundi keessan gara koo bartuudha. Maaddii bartoota irra nyaachaa ture. Gooftaa irraa barachaa ture. Dinqii aangoo Waaqayyoo argaa ture. Maal namichi kun gara koo ilaalaa. Otoo Yesuus jaamaa banuu argaa tureera. Otoo Yesuus du'aa maqaadhaan waamee kaasuu argaa tureera. Garuu maal gochuuf deemaa jira? Dabarsee kennuudhaaf deemaa jira. Ilaalaa Yesuus yoon gurgure horiin argadha jedhee yaada saama. Otoo Yesuus inni eebbisi jedhee kobar iddoon jirre abbamuu danda'a. Yesuus qabeenyan jira too fiduu argedha baay'ee. Biddeena lamaaf qurxummii lamaa biddeen shamaal godhera gooftaan baay'iseera argaa ture. Phexros maayidha guyyaa tokko gibira gaafannaan yaa Phexros aqiitii jedhe anaafis siifis gibira cufii eessa keessa afaan qurxummii keessa. Horii yoo ta'e yoo kan akka Yesuus namaa kennu iyyuu hin jiru. Maalidha garuu Yesuusin akka namaatti yaade waan ta'eedhaaf Yesuusii garas horii jaallate. Daldala biraa dhaabate iddoo biraa dhaabate. Gaafa dhaabatu hin nagadatee qashaqashee nagade malee. Dhaqee calleeffatee deebi'ee gaafa dhufu Yesuus guyyaan isaa itti dhiyaateera waan ta'eedhaaf maaddiirratti akkas jedhe gooftaan. Faayidee maaddiirratti gooftaan maaddiirrattidha. Sin keessaa jedhe gooftaan tokko dabarsee na kennuuf jira jedhe. Maalirratti? Dubbadhaa jecha kana maalirratti? Namni kana hin gane maalirratti hin jedhe? Yeroo galgalaa moo yeroo ganamaati? Yeroo galgalaa maalirratti? Maaddiirratti. Maaddiin jireenya hiika sagalee Waaqayyoo keessatti jireenya guyyaa dhumaa jechuudha. Maaliif du'aa jira dhaloonni bara kana? Naa guddadhuu miti darbii miti. Maalan taa'aree annan moo annan caalaa annan qaban annan duromaadha. Akildaamaan ofirra naman jiraachisu. Qabaachuu dandeessa karaa jal'inaa horii garuu nagaan qabdu. Lubbuun kee dheerachuu danda'a garuu nyaachaan jiraattu. Karaa qajeelummaa kan sii kenname garuu kiisiin kee duwwaa taanaan keessi kee nagaadha. Boonaa jiraata ameen jedhaa iyyaas. As qabar kamirgaa. Daandiin beekneef karaan beekneen manni kee akildaamaa kan ta'e dhiiga qaraanii warraa miiseera. Miiseera dhiiga Yesuus. Akildaamaa gaa'ilaa yoo laaltan nagaan qabu. Akildaama manaa gaafa laaltan nagaa namaan laatu. Nagarree nama baay'ee manni konatti iyyaa itti iyya manni isaanii. Afaan hin qabu garuu ni iyya. Dhaga'i. Jaalala horii hamaatiin qabama namni Yesuus ilma Waaqayyoo dabarsee kenna yaada. Aloonni baay'ee wallee akka jiraadha gara du'aatti. Waan birrii 100,000 waan birrii 50,000 waan birrii 10,000. Hattumaa nama waraanti beektu si giraachisuu miti. Si ajjeefte sirraa waa fudhachuufi. Si waraantee kaatee dhabuu dandeessi. Ilaala tokkoon tole tokko hattuun tokko amma si waraanti kiisii kee galtii homtuu hin jiru. Dhiiga dhangalaasuu isheef hin himatamti. Dhabuun isheettiin immoo gana dhamisi baay'eetti dheerata. Na dhagaa jaalalli horii jireenya namaa mancaasa. Maal barbaade sagalee Waaqayyoo gaafa gattan namni jireenya isaa keessatti wanta Waaqayyoo kenneefi nagaa akka jedhu barbaada. Nama si bukkeen jabeessaa qabaate nagaa jechuu barii jedhaane. Waaqayyo irraa faasii laata jedhaane. Nagaa jechuu barii jedhaane. Waan caalu sii laata jedhaane. Nam tokko harkaa fuudhee ameen haidhatu. Mee dabalaatti ameen jedhaa iyyaati. Maal barbaada Waaqayyo namni akka nagaa jedhu barbaada. Nagaa. Hamma namni nagaan jennetti jireenyi nama du'atti fiiga. Fakkaachuu danda'a har'aaf. Fakkaachuu danda'a ammaaf. Gara du'aatti deema. Namni jaalala saamaatiin qabame maal fakkaata? Tokko. Namni jaalala horiitiin qabame maal fakkaata? Barreessaa hori barreeffattan. Namni jaalala horiitiin qabame wanta inni fakkaatu keessatti jalqabaa sassataadha. Sassatummaatu itti dhaga'ama. Naga'aan beeku. Jireenya namaa taa gaafa laaltan caaffanni qulqullaan gaafa dubbatu riisarchii gaggeessuu isin dhibu nama. Ekeleen horii jaalatamuu hin jaallatu kan jedhu akkumatti isinii gala. Namoonni jaalala horii keessa qabaman amma maal goona? Raagota keenya barammaa kanaatiin tokko harkarra kaa'atee adda nuu baasaa. Jennaa mootummaa Waaqayyootti galuuf noo caaffata keessa jira. Maa inni ree namni horii jaalatu sassataadha. Nagaa jechuun beeku. Wanta harka isaa jiru, wanta mana isaa jiru, waan ittiin giraa akka jiru nagaa jechuun beeku. Maa inni ree nan ga'uu jedha. Yoo horate nan ga'u, yoo nyaate nan ga'u, yoo uffate nan ga'u. Nan ga'uun nama baay'ee miidhaa jira. Nan ga'uun nama baay'ee jeesaa jira. Nan ga'uun nama baay'ee du'aaf saaxilaa jira. Kaalimmateedha du'aaf. Dhaqaa dubbisaa.
sagalee waaqayyoo keessaati Efesoon boqonnaa 5:5 horii jaallachuun jedha waaqa tolfamaa waaqessuudha jedha. Maal gochuun horii jaallachuun namni sassataan immoo jedha mootummaa waaqayyoo mootummaa Kiristoositti galuun danda'u jedha. Meena wajjiniin jecha kana jedha horii jaallachuun jedha waaqa tolfamaa waaqessuudha jedha. Namni sassataan immoo jedha ayya namni sassataan immoo jedha mootummaa waaqayyootti mootummaa Kiristoositti hin galuu jedha. Hin galaa hin galu mootummaa waaqayyoottis mootummaa Kiristoosittis maaliin ta'u galuun danda'u. Nama akkamiit nama sassataatu maal ta'uu isaatii jedha waaqa tolfamaa waaqeffachuu isaatiidha. Waaqa tolfamaa immoo waaqayyoon cigaa nagaa warra jechuun beeku qabaatanii horatanii argatanii kennameefi hamma du'aatti warra fiigan hamma goyyamsuutti warra fiigan nagaa warra jenna. Warra akkasii mootummaa Kiristoos keessa qoodan qaban. Namni keessan gara kula takka takka maa inni barsiisna beektu barsiisni tokko jira waan namoonni barsiisan simmu oomsuuf jedhanii no horiin jireenya keenya keessatti waan lafarraafis waan waaqarraafis baay'ee murteessaadha. Caafata jedha ka gaafati horii sassattu mootummaa Kiristoositti galuun dandeessu mootummaa waaqayyootti. Efesoon boqonnaa 5 jedhama dhaqaa dubbisa 5 Efesoon. Namni horii jaallannaan jireenya bara baraaf keessaan qabu. Ba'eera jireenya bara baraa keessaa bakkee gida ala gida. Warra horii jaallachuurraa kan ka'e tokkummaa bartoota keessaa mana qalaalaa. Hojii ergamoota boqonnaa 5 lakkoofsa dhaqaa dubbisa. Tokkummaa bartoota walakkaa kan jiru wanti isaan qaban hundumtuu tokko ture jedha. Garuu isaan keessaa jedha Hanaaniyaasiif Saafiraan haadha manaaf abbaa manaa turan jedha. Hanaaniyaasiif Saafiraa gaafa laaltan Hanaaniyaas haadha manaa isaa Saafiraa wajjin walii galee jedha. Lafa araddaa isaarraa qabu hundumaa fidee bartooti qooda kennuu qabu waan achirraa argatan jedha qixxeetti hidhee gar tokkoo isaa fidee Phexrositti kennee jedha. Namni bukkeen jiru yeroo gurguran lafa isaanii gurguranii akka yerichaatti immoo akka tokkummikkaatti immoo waan qaban hundumaa eewutti kennu tokkummaatti fidu. Na dhagaa tokkummaatti laatu. Isaan garuu maal godhan mana keessattidhaan araddaa isaanii gurguran lafa isaaniitti addaan hidhanii fidanii maadhan ilaa akkanuma nama waaqayyoodhaan. Saba keenya baramaa fakkaatu ilaa kanumaadhaan ariifatee afurri qulqulluu saaxiluun ni beeku Phexros jedheen Hanaaniyaas sobaa jira qabeenya argate kana bichaa miti addaan hiree fideen. Phexros ariifatee maaliif afura qulqulluu sobuu filattee jedheen ija maaliif jabaatte afura qulqullummaa sobdee jedheen. Akkasittiin jedheen ilaa jedheen warri si awwaalan duuba kee jiru amma lafa dhooftee duutaa jedheen. Inni akkas jechuuf lafa dheeduun takkuma ta'ee jedha. Hin du'e maal gochuurraa kan ka'e sassatadhaam nagaa dadhabuudhaam lafa dhee hin du'e dargaggoonni qabanii maal godhan jedha hin awwaalan jedha. As qabarka mirgaa maqaa Kiristoos Yesuusiin du'atti si oofaa kan jiru awwaalamutti si oofaa kan jiru hidhaa saamaarraa si hiikeera. As qabarka mirgaa dhiiga qaraanii oraan qalbii keerraan hiika mana keerraan hiika afuura keerraan hiika irraa si hiikeera. Kasar kamirga ya waaqayyo na hiikeedha yaa nagaan baraedha yaas jedha nagaan baraedha yaa nagaa jechuu baruu qabda. Nagaan jettu mana keessan keessatti gaaba waaqayyo naa kenneera. Nagaa jechuun karaa biramaan beektu galateeffachuu jechuudha. Nagaa afaan wal galateeffachuu waaqayyotu naa kenne kanayyuu kunuu kan komiti jechuudha. Hanaaniyaas awwaalame booddee Saafiraan immoo akka saayitii sadii booddeedha dhufteedha. Akka abbaa manaan awwaalame nagarree misheen akka abbaa manaa du'e gaafa dhuftee ol seente Phexros gaaffii gaafateen Hanaaniyaas jedheen Saafiraa jedheen kanumaa qabeenyi keessan kennaan kanumaa atis akka abbaa manaa keen sobdaa jedheen akkuma abbaa manaa keetetis jedheen kanaaf idduma abbaa manaa kee dhaqee warri si awwaalan duuba kee jiru ittiin jedhe. Idduma eenyu dhaqee dhaqxadheeni caafata jedha idduma abbaa manaa kee dhaqee dhaqxaa jedheen hin dhaqxe na dhagaa sabaa baay'ee laattaniittu mana waaqayyoo keessatti kurnaffaa keessan kennaa galalaa keessan dhugaadha. Bara kana baay'ee laakkaa jirtu garuu baay'ee eebbifama jireenyatti fiigaan jiran maaliif gaafa gettanii sassatummaa keessaan baane waan ta'eedhaaf namni baay'ee kennuunsaa eebba fidaaf hin jiru. Na dhageessi gargaara umurii keedhaaf eegadii keessi gargaara baay'ee.
Kana maalittiin godhadhe isheen isin duute lama isaanii awwaalaman. Meelaa namoota baay'ee bara kana keessa jireenya isaanii keessatti amanamummaan hin jiru. Mana Waaqayyoof hin amanaman. Kurnaffaan isaanii hin amanamu. Kennaan galalaa amanamu. Namoota tokko gaafa laaltan amma fakkeenyaaf argannaan isaanii 100 yoo ta'e 100 fidu keessa mana Waaqayyoo feekii wayii goyyomsaa. Waaqayyoo moo namaan waldaa baay'ee gaafa laaltan amma amanaa baay'ee gaafa laaltan kan isaan argatan 100 yoo ta'e galiin isaanii kurnaffaan meeqa akka seeraatti. 10 keessa meeqa sabaa tokko mitiire 10 kan eenyuuti? Kan eenyuuti sabaa? Meela wajjin ameen gadaal takka. Inni mumsin barsa guyyaa irraa ni isu dhugaadha. 10 keessaa kan Waaqayyoo meeqa? Mee dhibbadhaa gubaa'e meeqadha? Tokkodha. Amma Waaqayyo maal godhe beektu? Sabnis duuriyyee ta'an agalgaas duuriyyeetti kaase Waaqayyo. Sabnis haxxee ta'e Waaqayyo maalitti kaasere haxxoota madarakii irratti ol kaase Waaqayyo. Kanaaf eebbi dhibe. Ani garuu waan siin jedha akka eenyuun ta'in akka sagalee Waaqayyo ta'ii darbi maqaa Yesuusin ameen gadaayyaati. Amanamummaa sasatummaa keessaa ba'uun eebba namaa gadhiifachiisa. Hin gaafatamna guyyaa dhumaatti hin gaafatamnu hin gadhiina caafata gedha waan ta'eedhaaf. Maaliif 10,000 kan fiduu qabu 1,000 maa fide beektu sasatummaadha. Ela na dhaga'i dhugaa Waaqayyoon siin jedha kanarraa yoo hiikamteen jiraatta kana yoo taate guyyaa dhumaatti hin gaafatamta. Iddoo barbaadde moo dhaqi ilaadhu iddoo barbaaddetti moo waaqeffadhu garuu dhugaa sitti hima. Maalidha namoota baay'een argitanii yeroo baay'ee hin hojjetu hin kassaaru hin argatu hin siqanii hin eebbifamu achi hin ba'an. Maaliif waan isaan laata walakkaadha. Dhugaa ba'umsa baay'ee nagaa mana kanatti kan namni milkaa'ee lakkoobsan qabu. Abbaa manaa abbaa maalii ta'aa jira. Garuu gaafa laaltan utuu amma uummanni kun milkaa'e waldaan kun qobaashee akka dhaabbata waldaa tokkotti yoona kana baay'ee milkoofti. Maal aree amanaanis hin soba maaltummoo jira agalgaa'onnis hin sobu waan ta'eedhaaf. Ani waa jedhan si'ee beekas qabeerka mirgaa. Amanaa sobuu keessaa agalgaa'ii sobuu keessaa Waaqayyo adda si'aa baafatu. Adda si'aa baafatu ameen gadaayyaas. Qabaa nama si bukkee raasaa akkas jedha agalgaa'ii soburraa hidhaane. Amanaa soburraa hidhaane. Waaqayyo si'aa eegodhaane. Ati garuu jedhaani adda bayii jiraadhodha. Mee harkaa fuudhaati ameen gadaayyaa. Dabalaati ameen gadaayyaadhaas. Yaa namoota baay'ee dhugaadhaaf namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti maal gokkaan jiranii amanamummaatiin Waaqayyoof kennaan jiran. Kanaaf Waaqayyo maal godhe eebba namoota baay'ee ugduu mana keessa galaa kaa'e. Lammaffaa namni galala horiitti maal fakkaata? Lammaffaa maaloo baradhaa sin gargaara boriif waldaa kiristaanaa keessaa kun dhibeedha. Kennaa barsiisuun jira garuu karaan kennaan jiru. Dhagaa eebba mataa keessatti inni kun kan waldaa kiristaanaa qaalaa. Ni lammaffaa maal ni beektu? Amalli namoota akkasii ni lammaffaan Waaqayyoon saamu yookaan hattuudha. Afuura hannaatu irra jira. Caafata gadha namiti. Miilkiyaa 3 na dubbisa. Miilkiyaa 3:8. Caafata qulqullaa'ummaadha. Amala namoota Waaqayyoo bira caachisanii horii gaallatanii jaalala horiitti yaan isaanii hidhamee tokko lafa kaa. Warra mana Waaqayyoof yaaduu dhaban. Warra lapheen isaanii horii gaallachuutti hidhame lafa kaa. Maayidha Miilkiyaa 3:8. Isin jedha eessatti Waaqayyoon saamne karaa kamiin Waaqayyoon hanne gettu. Sin garuu jedha 10 keessaa tokko Waaqayyoof kennuu dhabuurraa kan ka'e jedha Waaqayyoon hin saamtuudha. Waaqayyoon saamaa jirtuudha. Garuu immoo maal jettu jedha eessaan Waaqayyoon saamne attamitti Waaqayyoon saamne jettuudha. Namni baay'een kurnaffaasaa gaafa dhawwatu maal gokkaa jedha jechuudha Waaqayyoon saamaa jedha jechuudha. Jabaan akka Waaqayyoon moo hin jiru. Yeroo ati tokko saamtu Waaqayyoon moo 10 si galaa godhee dheeffachuu danda'a. Yeroo ati lama mifatu Waaqayyoon moo 20 godhee dheeffachuu danda'a. Maal barbaada gaafa getta Waaqayyo narraa sirraa jaalala saamaa sana akkati mootu barbaada Waaqayyo. Namni wadda kan jedhu ameen haa jedhatu. Namni baay'een ko fiigaa oola dhamaa dafqaa oola laffaa ooltu garuu maaltu hin jiru qaraba'uun hin jiru. Fiixaan ba'umsi hin jiru milkoominni hin jiru maaliif ree nama baay'atu hataa jira saamaa jira Waaqayyo waan ta'eef. Hundi keessan anis hin duukaan jedha. Hattuuf saamtuun mootummaa Waaqayyootti hin galtii sabaa hin galu. Daawit dabalate tola wangeelli meela wangeelli akkas miti. Ila wangeelli akkas otoo hin taane wangeelli akkasidha. Ameen jedha. Na dabalatanaanis saamuun hatuun maalin godhu jireenya bara baraatti naman galchu eebba namaan fidu. Irraa isinii ka maqaa Kiristoosiin as qabarka mirgaan lapheen kee otoo yaadu otoo dheebottuu gochuudhaaf kurnaffaa kee baasu as qabarka kee mirgaan maqaa Yesuusiin duubatti kan si harkisu irraa sii keera irraa sii
hiikeera. Ol kaasa ani irraa kaasee gadaayyaas. Nan amanama jedhaayyaa. Nan hojjedha jedhaayyaa. Nan milkaa'edha. Milkaa'ii maqaa Yesuusiin. Milkaa'ii maqaa Yesuusiin. Dhugaadha. Namoota baay'ee gaafa laaltan garuu amanamummaa guutuuraan agartan. Jireenya guutuuraan argitan. Ani amma dhugaa sagalee Waaqa isinitti mee dhaabuun barbaada. Sadaffaa. Maal fakkaatu amalli isaanii? Inni sadaffaan nagaan beekan. Nagaa yookaan galatan qaban afaan isaanii keessaa. Jaalala horiitii walitti qabaman. Ammas maal eenyutti quba qabdoona kana beektu? Warra magaalaa kana keessa sooressa ta'anitti quba qabdoona kana. Sumarraa anarraa jalqaba. Tokkoo keerraa jalqaba. Na dhagaa jirtu saba. Xinnoo ati qabdurraa jalqaba malee soorummaa warra sooressan bichaa miti. Yoo har'a shiliingii har'aatti amanamte Waaqayyo bor birrii biraan sigaa. Birrii har'a kudhan dhibbaratti yoo amanamte bor Waaqayyo miiliyoona bukkeedhaan sigaa. Miiliyoonaaf yoo amanamte Waaqayyo biiliyoona bukkeedhaan siga'uu hin danda'a. Warri wallaa girtan al takka ameen jedhaa. Nagaa Ibroota 13:5-6. Nagaa jechuu baraa'edha. Waan sinii kennametti waan Waaqayyo sinii kennetti. Nagaa jechuudhaan galataan jiraachuu baraa'edha kutaan sun. Waaqayyo sinii kenne, Waaqayyo sinii laate, wanta Waaqayyo sinii kenneen garuu nagaa bara galateeffadhaati jiraadhaa. Namni nagaan beekne immoo Waaqayyo wajjin jiraachuun rakkisaadha. Namni nagaa jechuun beekne immoo obboloota wajjiniin jiraachuun rakkisaadha. Nagaan hundumaarra caalaa akka jedhan dubbisa. Akka jireenya keessanii horiidhaaf sassataaf hin ta'in waan argattan nu ga'a jedha. Waaqayyo inni matumaa isin hin dadhabu isin hin buusus jedheera. Ameen. Waan argattan ka jireenya keessaniif kan ta'u akka Waaqayyo keessa gara waan ta'eedhaaf sassataaf hin ta'in jireenyi keessan walitti qabdaniif hin qabamu na dhagaa. Randee dhageecha amma walitti qabdeef si hin qabamu. Harka keetiin otoo amma fee aboottee keetiin qabattee hin harcaa. Harki Waaqayyo si funaannaan garuu kufaan keeyyuu ka'asiidhaa bara baraan. Namni wallaa gura meenaa hidhatu. Waaqayyo si hin qabne taanaan maaluu qabattu dhangalaase harka. Hunduu gara koo lala. Waaqayyo si qabnaan garuu taa'ee si eega biyya kamitti. Nama milkaa'u jira guyyaa irraa kana. Si hin qabne taanaan Waaqayyo karaa ati hin beekne si harkaa ba'a. Si qabeera taanaan waggaa 100 haa ta'u taa'ee ma si eega. Maqaa Yesuusiin mana kee haa ta'u dhala kee eebbatti baasee irraa kaase. As qabar kamirgaa dhiiga olichaan qabattee si harkaa kan hangalee. Wanta akka qabattee beekne harka kee gashee irraa kaase. Harka kee gashee dhiiga Yesuusiin. Nagaa jechuun hundumaarra caala. Galateeffachuun. Gaafa amanamtan namaan miti Waaqayyoof jiraattu ofiif jiraattu. Argachuun keessan baay'achuun keessan kan keessan ta'a. Namoota yeroo sana kurnaffaatan nan beekan. Kan har'aan beenu kan yeroo sana yoo haasofne gabaabaattoon sin haase. Asii 50 kan warra kaan immoo 500 600 kurnaffaan isaanii. Kan warra 50 kutanii amanamummaatiif kan warran kunneen gidduu garaagarummaan jira. Kan warra 500 600 keessas garaagarummaan jira. Waa'ee kennaa kennuu lafan aladhetti guddatee qaalaa kenneen arge. Kennuu dhiisas argeera. Torbee lamaan irraa immoo ji'aadhaas waa dhugaa sinii baameera. Amma na laalam dikkeessan gara koo qabdanii sinii qabamuu jire mitiire maaliif akka ta'e yaadadhaa guyyaarraa. Qabdeetta garuu siin qabamne. Argiteetta garuutti gargaaramuu hin dandeenye. Ilaalteetta garuu hin fudhanne. Maasii dide maa toora si galuu dide. Ammaa qabee garuu akkasii ta'a. Satiin argine Waaqayyotu si ilaala. Satiin qabanne Waaqayyotu si qaba. As qabee harka kee lamaansa harka kee gala maqaa Yesuusiin. Harka kee gala dhiiga Yesuusiin. Raasa harka mirgaa ani har'aa kaasee gadaayyaa. Isa caalu gadaayyaas. Waaqayyoon lakkaawwadha gadaayyaa. Waaqayyotu qabeenya kooti gadaayyaa. Mee sagalee jabaatiin ameen gadaayyaa. Dabalaati ameen gadaa. Nama sin bukkeen qabaa raasa hin yaadda'in Waaqayyo waa'ee kee hin yaadadhaane. Nama baay'ee jira garuu sagaleen jiru qabaa raasa hin yaadda'in Waaqayyo waa'ee kee hin yaadadhaane. Har'aa kaasee gadaane. Argitee kan abdee harka kee galaa jedhaani. Naata akkan gad harkaa fuudhee ameen ayidaat. Dabalee ameen ayid. Saduma ameen gadaayaat. Haleluuyaa. Ulfaadhu Yesuus sin eebbisan amantaa. As qaba harka mirgaa. Eenyu akka ta'een beeku Waaqayyo akkanaan gad nama 72
argiteen abduu kana booddee waaqayyoos. Argiteen abduu jedhe waaqayyoos. Harka kee gasheera dhiiga qaraanii irraa. Jaalalli horiin hamaan saba dhaggeeffadha. Haadhoof haadhoo wal ajjeesisa. Abbaa manaaf haadha manaa gargar baasa. Ollaaf ollaa wal jibbisiisa horiin. Nama baay'ee mancaaseera. Biyyesuus mirraa sii hiikara sadhumaa. Kanarraa akka namni hiikamuufidha. Hundee wanta hamaati kan jedhu sagalee waaqayyoo. Maal nama walaggeessa macaafa keessa taa'e? Maa walaggeessa daandii walakkaa taa'e? Maa walaggeessa halkan saayitii 9:10 magaalaa kana keessatti gaafa laaltanam? Horiidhaafidha waa biraa miti. Maa wal darbata namni aangoo irratti, lafa irratti, waajjira keessatti na darbaadha, namootadha. Namoota tokko gaafa laalta waaqni maal godha beektu? Barani galleen eeggatu hojjedhuudha, milkaa'ii baqqaadha, hojjedhu milkaa'idha. Hin eeggata, hin milkaa, hin deema, hin saama, hin guura. Walitti qabee booddee gaafa ni ilaala maal godha beektu waaqayyo? Kaanserii moo'ii keessa kaa'a. Dhaqee gaa'idha. Dhugaadha. Wanta wayii keessa kaa'a. Hidaa wayii itti fida. Dalga wayii itti fida. Garraamummaatti yoo jiraatte garuu harka kee duwwaa yoo ta'eyyuu laftuu si owwaata. Waaqnu si owwaata. Laaraa baadaa boosandiyaa as qabar kamirgaa jaalala saamarraa siikeera dhiigolichaan. Neefirraa gadeexaa yaa waaqa binarraa adda baasedhaayyaa. Ani irraa kaasee gedhaayyaa. Naman jaalladha malee gedhaayyaa. Horiin jaalladheedhaayyaa. Warra amantan siniin kadhadha guyyaarraa. Tokko wajjin hollata lakkastaa wajjin hin hanqotaaqata wajjin. Dhugaadha. Birrii gaafa harkaan qabatu nama ibsaa qabatedha. Amiin jedha. Nan sobee. Dhugaadha. Nama ibsaa qabate akkas ta'a wajjin akkas. Tumanni akkas ta'u immoo karaa meeqamni harkaa taa'e. Ara maqaa gooftaa Yesuusiin. Waan argatteetti gammadi. Hin qabdu gammadi. Qabdaa gammadi. Siin taane gammadi. Sii ta'eeraa gammadi. Eenyu fakkateen beeku. Otoon argiin kan gammadi argitee mun caalta maqaa Yesuus. Ni caala harka kee agaluu dhiiga qaraanii irraan. Jaalala saamaarraa. Diga san gara kolala jaalala guddina bichaa miti bartees ta'uu danda'a garuu namoota baay'ee sasataan tokko gaafaltan naannootti jaarsota durii gaafa laaltanii abboonni na of kashaa warra keessa jirtan warra duriin jedhe warra ammaa caalaa kana kan godhan gocha kana baay'ee sasatu yoo ta'e maal godhu beektu gootaraa baadiyaa warri beetan dur haadha manaadhaan ulfiitti hin kennan ofii maal godhu dee bananii kennuuf midhaan ofii nyaatuudhaan sasataa abbaa manaa tokko duroo beektan ulfiin harkataa safaree mootti laata eewuuf safara haadha manaa fi ijoollee fi safaree kee booddee maal godha donamni agarree immoo ka'a horii gabaa yoo gaafatanoo achi galagalee baasa kiisii keessaa. Afuurri barabboota keenyaa inni hamaan sun inni warran baranne irra iyyuu jiraas. Haalotuma kana keessa iyyuu jira. Kan hin dhiigne manasaaf, kan hin dhiigne maatiisaaf, kan hin dhiigne ollaasaaf. Waaqayyo isin ittiin biqilsan gara kolala. Waaqayyo gaafa isin qoree isin eebbisuuf qofa isin itti himu bara qabda miti bara dhabdan isin gaafata Waaqayyo. Bara kamiin jedhe? Neer dhagaartan dhagaamara maayikiin bara kamiin jedhe? Bara baay'ee qabdan caalaa bara dhabdan. Qormaata guddaan isa kana. Hin qabdu rakkataa wayii mana kee dhufa. Homtu harka kee hin jiru. Waa tokko jedhan si eebbisa guyyaarraa. As qabar kamirigaa. Barakeetti haxxummaan sirraa daaba maqaa Yesuusin. Sirraa daaba dhiiga Yesuusin. Garraamummaatiin gara laafummaatiin laadhaa. Namaafuu mana Waaqayyoottu. Nama si bukkee jiru qabiraasi kana booddee hin sassannuu arjoomnee laannaa jedhaane. Kana booddee hinannu amanamnee laannaa jedhaane. Kana booddee nagaa jechaa jiraannaa jedhaane. Boriif hin yaadda'iin jedhaane. Inni waa'ee kee hin yaada jedhaane. Nam tokko harkaa fudhate ameen jedhaatu. Dabalee ameen jedha. Saduma ameen jedhaayyaat. Arfaffaa malakkinni isaa maalidha gaafa gettanii warra guyyaa boriif yaaddaanidha. Guyyaa boriif yaadda'u. Amalli namoota jaalala horiin qabamanii waa'ee borii yaadda'u. Qo'aasiniin kadhadhan baay'ina dargaggoon kadhannaa hiikamtu malee utuu miileen isii kaffalamee waajirri mootummaa siin ga'u. Siniin ga'u. Amma garuu siin kadhadha. Xinnoo keetu guddaa ta'a. Hafuura kolfaatu mana kee gala. Raalaa baadoodhaa baagaantiyaa as qabar kamirgaa. Hafuura kolfaatu mana kee gala. Xinnoo maatiin kee siilaatan irraa faata irraa kaasee. Oh, hallelujah! Badhaadhummaa lafarraa mana keeratti baneera! Baneera! Baneera dhiiga
dhiiga Yesuusin. As qabeer ka mirgaa irra buuta eenyu akka ta'e hin beeku. As qabiin gad akka mirgaa irra buutee waa ijaarratta. Irra buutee waa xumurta. Bara qilleensi ol ka'u si dabarsa Waaqayyo ariifate. Qaala isa jireenyaa galaasi buta Waaqayyo ariifate. Daandii ati hin beekne si eebbiseera irraa kaase. Si eebbiseera. Si eebbiseera. Si eebbiseera dhiiga Yesuusin. Nama si bukkee qabaara isa karaan beekamne nama taata hidhaatti raajiru fadha. Waaqayyo kaasaa kee kaffalaa hidhaane. Ariifadha Waaqayyo gadhaane. Kaasaa kee kaffalaa hidhaane. Nam tokko harkaa fuudhee ameenaa hidhaat. Dabalee ameenaa hidhaat. Laarraamanduu kappaara diyaasiyaa. Gatii kee kaffala yoo amante. Biyyesuus masqaba harka mirgaa gatii kee kaffalaan jedhe. Gatii kee kaffala Waaqa gariifate. Amana meera olaadheera omeerre kan geetar dhaaqabee hulaa eebbaa baneera. Baneera. Baneera dhiiga Yesuus. Warra Waaqayyo gatii keessan kaffalu karaan beekamne hulaa isin isaa qaba Waaqayyo. Karaa isin hin beekne. Daandii isin hin beekne. Mukaa tokkotu waardiyaa mana baankiiti na dhagaa asuma fagoo miti. Waggaa baay'ee guddachuu jedhee sadarkaan barnootaan kennuu waan ta'eef guddachuu hin dandeenye bara eegee immoo xinnoo ishee guddate isumaa guddatu immoo hiriyoonni isa wajjin baratanii qabxii gurguddaa fidanii iddoo gurguddaa ga'anii qacaramanii abbaa miindaa gurguddaa ta'anii abbaa lafaa abbaa manaa ta'an. Seenaan kun dhugaadha. Maqaa namaa dha'uu hin danda'an barbaachisu malee. Akka ijoollee sadii afurii ol abbaa manaa ta'an inni garuu miindaa ga'aa yuureef jalqaba. Yaadaa. Hiriyaa wajjin baratte, wajjin kadhatte, wajjin waldaa tokko turte, wajjin kwaaree keessa turte si biraa ba'anii abbaa manaa ta'aniiti immoo miindaa ga'aa dhabdee reef qacaramuu yaadi. Yeroo hundumaa immoo amanamummaa qabaa hin tajaajila waan hundumaa qaba. Ijoolleen sun abbaa manaa ta'aniiru mana isaaniitti galu inni kun kiraa gala. Kiraa keessaa yookiis koo tokkotti gala. Waaqayyo garuu akkas jedha yeroo hundumaa anu dhaga'ee beekata Waaqa itti dubbatu karaa koo miti karaa nama biraa. Kaasaan sii qabaa jedha Waaqayyo. Ameen jedha ayyaati. Maalaan sii qabaa? Kaasaa dhugaadha lubbuun jiraam guyyaa tokko dubbadhe goonni dhufee mana kanatti. Kaasaan sii qabadha Waaqayyo. Maalumatti ta'a jennaan baay'ee nama wajjin walii gala. Namni akka tokkotu deemamu dhufee maalittiin jedhaa waa hoggachuun barbaadeedha. Maal lafa hoggachuun barbaadeedha. Manaa gara baankiiti. Baqatii jaalala namaa qabdan namni si dhaga'a gaafan si argus kastamariin gara kee dhufaa jiru namoota jajjaboodha namoota hojii beekanidha. Mee hojjedhi mee wajjin hojjennaa jedheen. Ani birriin qabu malee mul'ata qabaa jedheen inni immoo. Maaliin qabu malee maal qabaa? Birriin qabu malee mul'ata qabaa jedheen. Walitti siyaa fidu Waaqayyo irraa kaasee. Waa'ee horii dubbatan walitti siyaa fiduun jedhe Waaqayyo riifate. Nama si bukketti walitti baatan sodaatiin jedhaane. Qabaa walitti baatan sodaatiin jedhaane. Mucaan inni mana agarisu waggaa baay'ee ja'eera ta'e waan nama godha beektaa jira akka miilee laamu sadii baateetu. Mucaan kun immoo reef na dhagaa waatti milkaa'uuf deemaa jirtu waan ta'eef. Waatti darbu milkaa'uu jirtu waan ta'eef dhagaa. Isa dhugaatii namni waatti darbu jira guyyaa irraa. Na harkaa fudhate ameen gedhaa ayyaati. Saduma gaafatti laatu mucaan namatti haasa'ennaan kootti baqaddoo akkasii akkas godhiidhan. Akka mana lafaa jaamoo torbaa kan ta'u bitanii gaafa garagalchanii hojiidha. Innis hojiidha. Waa'ee lafaa sin barsiisuu yeroo hundumaa yaada garuu carraan arganne malee warra sumaan lafa nagaddan. Gaafa inni fuudhee jalqaban ammas waggaa tokko keessatti dhugaan isiniin jedha miliyoona tokko tuqaa lama sadiin gargar galan. Mataa deebisaniitu. Maalidha eebbisaa kun gaafa gettanii karaa inni iyyaanne Waaqni maalidha kaasaa keen kaffalaa jedha. Ameen gedhaa ayyaata. Mucaa sanaaf mataa isaa hidhee tokko tuqaa wayii kennee fi ka'ee booddee as deebi'ee immoo kan isaa fudhatee ka'ee booddee lafa mana amma of danda'ee qajeeleera mucaan. Guyyaa sii qaba Waaqayyo. Karaa sii qaba Waaqayyo. Yoo na harkaa fudhatte waa sii ta'a guyyaa irraa. Lafatti hin dheegnetti waa sii gadhiifama dhiiga qaraanii irraa. Sii gadhiifama dhiiga Yesuusin. Qabaa nama sin bukketti walitti baata eebba kee wajjin hin gedhaa eebbisaa. Hin sodaatiin jedhaane. Amanamummaa kee hin gatiin jedhaane. Gatiin kee guddaa taa'edha ayyaa. Nam tokko harkaa fuudhee gabeesse ameenaa jedhaat. Dabalee ameenaa jedhaat. Hattummaa keessaa Waaqayyo si haa baasu guyyaa irraa. Waaqayyoon hatu harkaa Waaqayyo si haa baasu. Harka lama naziriisa warra barbaadan siniin kadhannaa dhumaa. Achuma ta'a harka keessa lamanas qabaa. Hin barbaadda yoo ta'e harkicha booddee borsaa keerra keessa achuma taa'is qabi. Kiisii keerra moobaayilii keerra keessa kana booddee sasatummaa sirraa dhayeedhaan. Arjummaa gara kee xabboomeedha. Waaqayyoon saamurraa si'ii keera. Hannarraa si'ii keera. Waaqayyoon sabuurraa si'ii keera. Ija Waaqayyoo miliquurraa si'ii keera. Hin danda'amullee si'ii keera. Si'ii keera.
asuma qabar kalamaan miliquun illee danda'amu akka waan miliqeetti waggaa baay'ee kan yaadde kurnaffaa keeyatte hangafa keeyatte kennaa galalaa wareegdee kanatti waggaa dheeraa asuma qabar kalamaan abbaa sin kadhadha utuuti mana keedhaaf nama kana ilaallattee jirtu qaawwi mana koo qaawwi dadhabaadhaatti nama yaaddee fi utuu kaa nama kana gargaaramuu qabu namni kun garuu caal jedhee bukkee kan darbe tootti dhaga'amu tuu lapheessa taasoftu utuu kenni ittiin jettu tuu rakkataa ollaa sagiru gargaari ittiin jettu utuu waggaa baay'eetti dubbattu kan si galaa caal jedhe inni qaal jechuurraa kan ka'e immoo kan saa jalaa caal kan jedhe har'a waa jedheen si kadhadha lapheen nama kana siif hawwaas yeroo malee siif hawwaatani yerootti siif hawwaatani bara gadhee siif hawwaatani bara gaarii siif hawwaatani afuura hawwaatti surratti baneera ameen gedhaa baneera bara waldaan kiristaanaa gaddeemta siif hawwaatani bara olkaata siif hawwaatani bara hagalgaa'onni soban siif hawwaatani bara galgaa'onni dhugaan ka'an siif hawwaatani har'aa qabee afuura akkasii irratti dhangalaasii yaa irree waaqayyo 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 asuma qabar kalamaan egaa kana booda sin kadhadha hafuurri kun nama kanaaf kennameera ani si amaneera har'aa qabee eebbi nama kana iyyuu jalqabu iddoo jiru eenyu cabsee ameen kan jedhu iyyuu jalqabu maqaa Yesuusiin harka namarra iyyee watu waati harka shaagalirraa kaase watu waati harka saagalirraa kaase waameera fagoo dhiyoorraa waameera akka Abiraamitti eebbisiin irraa kaase akka Yisihaaqitti eebbisa irraa kaase akka Yaaqoob lafa haadhaalane as qabarka kee lamaan namaan si eebbiseera horiidhaan si eebbiseera fayyaadhaan si eebbiseera badhaadhummaa waaqarraa si eebbiseera konkolaataadhaan si eebbiseera fayyaadhaan si eebbiseera nama eebbaa ta'e irraa kaasi si'a sadii amantiidhaan naa gadhiifameera jedhaa manaa tokko lama isa dhumaa inni qarsi galaa gadarraa qabee si owwaateera dhiiga Yesuus afurri qulqulluu akkas jedhiraa jirubbatu naan jedhetti dubbata namoonni ammoo ilaalaa ooltan na tokkas godhe warri gettan akka jedhe waaqayyo amma sitti deddeebiin sitti haasaa jira waanan si abboome kana raawwadhu isa waadaa sii gale siif raawwadha waaqayyooti isa waadaa naa galte fiixaan baase waaqayyooti isan kakuu sii gale fiixaanan sii baase waaqayyooti keessumaa nama 13 baay'oof ceephaa kan teessan ana dhal ugumayyuu na takkas godhetti yaadee kan jettan waaqayyo akkasiniin jedha ariifadhaa dafaa keessaa ba'aa ofirraa baasaa ani immoo kan kee kan ta'e jedhe waaqayyo gamaa gamasii keessaa ala ariifadheen sii baasa jedhe waaqayyooti harka kee agala riifatee as qabi harka kee lamaansaa amma borsaa kee irra gaafa keessu eebbal takka mana kee galeen beekne haa galarraa kaase abaarsa sirraa dha'eera kaayee borsaa kee irra omna maqaa Yesuusiin abaarsa sirraa dha'eera afura borsaa kee waraaneera afura borsaa kee dhore waraaneera dhortuu eebba kee waraaneera har'aa qabee dha'eera kiisii kee keessa kan jiraatu har'aa qabee birrii baay'ee haa ta'u horiidhaan si eebbiseera baagata baay'eedhaan si eebbiseera qabeenya bullaadhaan si eebbiseera qabeenya dhaabbotaadhaan si eebbiseera dhiiga Yesuusin jaalala hamaarraa si hiikeera irraa si hiikeera qabi borsaa keetti irraa si hiikeera ti gargaarame maleen jaallatamii maqaa Yesuusiin ti fayyadamee maleen jaallatii maqaa Kiristoosiin eebba gara keetti abboomeera milikkita argii kottu ulfina caalu argii kottu hin argita qabe mana keetti hanqaaqa eebba baay'atu hin hanqaaqa mana keetti dhiiga qaraanii warraa waan agarteen beenne argi maqaa Yesuus ulfaadhu maqaa Yesuusin ameen iyya galataa laadhaa waaqayyoodhaaf warri gammadda anatu yaade toon ta'in waaqayyotu sinii yaade
Meerri gammaddan. Dabalaa galateeffatan illee guddaan. Har'a namni baay'een diggisii iddoo kanatti yaa'uu danda'a. Inni hin dabarre garuu dubbii Waaqayyo dhufeera. Nama simbukkee ija isaa keessa ishee keessa laalaatii amanamiin amanamna kana booddee jedhaaniin. Amansiisnee moona waan ta'eef jedhaaniin. Haleluuyaa. Sinitti dhiyaateera nama baay'eetti milkoomin. Dhiyaateera. Ulfina kennaa Waaqa jiraataa Yesuusidhaaf.